السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كم جرتنا قافة ياسين إذا تأخذ لسه في قبل يوم تدري يا كيساني أنا قد سنين جرتا زوري فما يسنين قافة لا بايد كوزن راتوري جرجت شدام بايد راترون ديكسانوكم افتني لايكي قد ada جتوك مسين تاني لايكي قد ada قبل دي سنين في راتي جتولا أنا مور شيري نتلي شيري قد ada كسمة وري أكارواتي تمو ماتينا تاتني لهدو قلتو مسين جتا وريني مو يادا يوك أباتنا وري سوبر بادين لنا وري سادي بيسني دي بيسودان داوان تايه جتولا أردا يادا وين كابدي دفع جتولا فيديو تختاك الرات أبيسني بفيجرا فيديو تختاك الروانتين كابيسني بفيفي فيديو كان رتي فيديو كان يسنس دقيقة فدالا فيديو كان رتاني اللي يادان كنا دا يعني كنا دوماني وبس كي أنا تمال جلسني فكاتي دبرتين نما جالتو ينفيتو نما يمكن يسي هاجوج بولشو أكاس فيتي جري لا الجفاكيس يا كاس جري أصلت تقولوا أنا كم تكياتي يعني سكينو ماني دونغرو بدا كواري دبرتي ستيدي راستي نمني نما لا يلالو من دوان تيفتي تمال في علمي نما نمني كامينو نما يرتي جالالن بيت أتي نما جالتوس دنديتا سي جالتوس دنداني جرين هنجي كيسا تاتي علمي نما تي يوكا علمي نما كن عملك أيرتو دندا يوكا سيس كجيبه فكيسي مالف بينا نمو تهدو لنمني جرين جالالا كيسا تفكيسي جرين إسا خنان nama dogongora keessa buusee baay'ee jechuun maaliifuu namni tokko dubartiin waan akkana feetii jedha amma inni ilaalcha isaa keessatti yookiin haasaa isaa irratti jechuudha. Ani jechi isaa kun dogongora jedheen fudhadhaa akka mataa keetti dogongora inni maanni dubartiin nama acuucu yookiin immoo nama miidhu akkas feetee jedha obbolsi kee dogongortee jirta. Maaliif dubartiin namni hundi dubartiin nama acuucamaa jala buluu fedhii qabdi soba. maaliif akkatan ta'e ilmi namaa garuu nama dhadha'ee ilaaluu hin danda'u laakiin immoo namni gariin fakkeessee si jaaladha jedhee jireenya namaa balleessuuf deemu baay'eedha lubbuuyyuu kan itti dhabee waan karaa irratti baay'eedha warri beetanii beeta warri hin beeknerra lubbuun ilma namaatu kadhabamtee hin jirti jechuun waan akkanaa kanarratti kanaafu dubartii nama acuucee bulchisuun hin taane dubartii nama kabajaa qabuu fi dubartii nama kabajaan tidaarii isiit irratti yoo ta'es bulfatuu fedhii qabdi. بس أكيد هذا كيادة تكانو ماليفو نمني كمو أني ساكي ستكيادو كانو ماجد سودا يعني سقفو سنتاني بالمات إقربت وان كان يو خيادو تي فكين ينام دوكونا بدوغونغوري توكو يو خارجو تي دوغونغورا سن الرادي بيتاتيس نمني كون دوغونغورا كبيجي تي يو نم سنسينتان دوغونغورا سن الرادي بيسو يو خدن ديتو إيالي قدو دنديسا غرو مودو برتين هنتي نم أجوجا يو كنيمو جددو دانيسي بولچو فهيتي جدي أمين أكاسيمتي بين أكاسيمتي أكمتا كيادة تي جتو لالي ليادة كنا yaada isaallee dhageeffadha isinillee yaada kennaa jechuudha maaliif dubartiin takka dhuguma nama acuucee bulchu feetiin kun dogongora guddaadha maaliifuu namni ilma namaa oyitee yookiin immoo maal jedhama hiiqaa dhadhauftee dhallaaluu hin dandeessu jechuudha maaliif ilma namaati waan ta'eef jecha keessa isaa hin beektu ati keessa isaa qabee kulli isaaf nama sanii fi rabbi qofa beek keessa kiyyallee qabee ko rabbii fi ana qofatu beek kanaafuu dubartiin hundi nama acuucee bulchuu feetii jedhani dubartiin nama dhugaan jaalala qabu hin feetu jedha laa asirratti dogongora guddaa qaba jechuudha inni maaliifuu dubartiin hundi amma uma fedhellee yoo ta'e kadogongora qabu isaa kadogongora isaatti kan wallaalummaa qabu isaa kan wallaalummaa isaatti yoo fudhatte namni kamiinuu nama baddalee yookiin immoo miidhee bulchuu hin fedhu dhiiras ta'ee dubartii isa miidhee bulchitu hin fedhu dhugaa jirtu walitti himna ilma namaa garuu hanga biree walitti illee makamee walirraallee fagaatee dhugaa yoo waliin dubbate ilmi namaa waliin bulmaata godhachuu hin danda'a garuu yoo dhugaan hin jiraanne bafsuum hin danda'amu dubartiin immoo waan akkana kana keessatti bulchiti jedheen illee yaada akkasiisan kennuun an akka mataa keessatti dogongora guddaadha jedhee fudhadhaa isaarraa jechuudha. Warri dhiirasa kana dhageeffatanii hin barbaada maaliifuu dubartiin nama acuucee bulchitu hin feetu bafsuum jechuudha. Osoo ta'ee fi nama hundaaf jireenya milkooftii jechuu hin dandeettanii jireenya nama hundaaf hin milkooftuu dhugaa dubbanne kan ziqqa kan kaffa gootee haalaaf amala wajjin bulata hedduutu jira jechuudha namoota baay'ee irraa barnoota fudhachaa jira gariin immoo jidduma kana keessattuu
jireenya isaa keessatti battanamee kan jiraataa jirutu jira. Kanaafuu garuu dubartiin nama acuucee isa bulchitu abadan hin feetu. Asirratti dogongora guddaa qaba inni jechuudha. Haasaa ilma nama kanarratti yaada isaa yeroo baay'ee ani hordofaa ni fudhadhasi. Garuu bakka kanarratti kun dogongora guddaadha. Dubartiin nama acuucee bulchitu feeti. Dubartiin nama akkana miidhee bulchitu feetiin kun dogongora. Dubartii yoo feetes dhiira qalbii qabu dhiirta halafa malee isaa keessatti mana ofiitiif tolee jireenya isaa keessatti akkaan barbaadetti yoo jiraachuu danda'a amalaaf haalan jechuudha. Kasanirraa hafee immoo ayitiin gaanii bakka kanatti fudhanne dubartiin hundi waan akkanaaf feeti la deebi'ee immoo dubartii dhiirri hin jiru jetti jedhe sirriidha. Yookiin namni tokko yoo baddalamee namni hundi dhiirti hin jiru jedha hin jiru ammallee jechuudha. Yoo waluma fedheellee yoo ta'e namni muraasni namni miidhamee namni dhiiran baddalamee namni dhiiran keessa'us laa baay'inni dubartoota qofatu miidhamaa jechuu kiyyaa miti anillee jechuudha. Jaala keessatti nama baay'eetu wal miidha. Yookaan amala wal ta'uu dhabee yookaan immoo wanuma hundarrattuu wal ta'uu dhabiidhaan namni wal miidhuu danda'a. Garuu immoo dubartiilleen dhiirti hin jirtu kan jettullee namni hundi jedhaan jiru sunillee tajettees wallaalummaa isiitirraa jechuu dandeessi jechuudha. Wallaalummaa irraa maaliif dhiirti hin jiru yoo jenne fakkeenya dhiirta addunyaarra baay'eetu jira inshallah. Akkasuma immoo dubartiilleen hin jirtu tidaariif taatu yoo jenne kun dogongora guddaadha nama baay'eedha. Shamarris baay'eematu jira dhiirrillee baay'eematu jira. Kasanirraa hafee immoo irra baay'ina kan miidhamu dubartoota maaliifuu waliin jiraadhafaa jedhee jireenya taane keessa faasensisee nama hedduutu lubbuu dhabee maali walumaan beeyna bule wanti akka nama wallaala osoo hin taane waan haasofnuufi jechoota ilaalfannee haasawuun baay'ee gaariidha. Waan arraba kennan dubbannu kanarratti wanta dubbannu irraa ilaalchifatee dhugaa yoo dubbanne immoo waan akka mataa kiyyaatiitti baay'ee dasna jedha jechuudha. Dhiirti hin jirtu addunyaarrallee jechuu hin danda'u. Dogongoraan namni miidhame jechuu danda'a. Namni haga feete miidhamtullee garuu dhiirri hin jiru jechuu hin dandeettu. Maaliif obboleessa qabaa abbaa qabaa maatii qaba waan ta'eef jecha isaanillee dhiiruma. Kanaafuu dhiirti hin jiru addunyaarra jechuu hin danda'u. Inni sababni fakkeenya akka obboleessi kiyyaatti fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dhiiratti heerumuu hin jiru jechuu osoo hin taane kasiif ta'uu fi kan keetii ilaallattee seeraan eeggattee hiree kan kee eeggattee heerumuus dandeessaa fuudhuus dandeessaa jechuudha. Garuu immoo dubartiinis hin jirtu kan hin jedhu kunillee inni haasawuun kunillee dogongora guddaadha. Kanaafuu obboleessi kiyyaallee dubartiin dhiiraa cuucee bulchitu feetii bakka inni jedhattan akka mataa kiyyaatti abadan hin fudhadhu. Maaliifuu dubartiin kamiyyuu yoo kiyyaan dhiisi dhiira qalbii qabu dhiira kabajaan bulfatu ni hin feeti jechuudha. Baay'ina dubartii keenyaa ni hin feetu miti. Gin immoo irraa bakka baay'eetti wantoonni itti wal dhaban baay'eetu jira. Fakkeenya dubartiis ta'ee haala amala qabdu jira. Dhiiras ta'ee haala amala qabu jira. Akkasuma immoo dubartiis ta'ee haala amala hin qabne dhumarratti waan hin taane keessattuu baay'eetu jira. Dhiiras ta'ee akkasuma jireenya dubartoota balleessee waan hin taane kana keessa kaseensu baay'eetu jira jechuudha. Laakiin immoo namni sun na baddali jedhaan namni addunyaarra hin jiru jechuu hin danda'u. Gaafsan kuftuullee ati yoo tattaafatte ka'uu dandeetta waan ta'eef jecha kanarratti dogongoruu hin qabdani dhiiras ta'e dhalaas ta'e jechuudha. Dhiirri tokko namiidha jettee hin ka'uu jettee arraba waa dubbachuun wanti ati dubbattu sun baruufillee siif akkan taane asirratti hubannoo godhachuu siif barbaachisaadha. Atillee tan intalli yookaan dubaraallee yookiin dhalachuu beekuun irraa sirra barbaachisaa jechuudha. Inni sababni inni kana jedheef maaliifi namni tokko yoo namiidhe namni hundi namiidha jedhee ana badan hin fudhadhu. Maaliifi yoo kasan daran argachuu dandeessa waan ta'eef dura miidhamtee lammaffaa hin miidhamtu. Maaliifuu yoo ati kabajaan haalaaf amala kan kee eeggatte hin miidhamtu ni kaata jechuudha. Garuu inni maali ilma namaatiif onnee qulqulluu qofa qabaadudha irraa baay'inni ilma namaatiif onnee qulqulluu yookiin nama jaalattisaniif onnee qulqulluu yoo hin qabaanne jireenyi illee waan fiqirnu jedhan sanii dhugaa irratti jaalala dhugaa wanti irratti hundaa'u addunyaa miti. Dhugaa waliin dubbatanii waan jirtu haqii yookiin dhugaa irratti yoo hundoofte abadanati jaalala dhabdaallee kun dogongora guddaadha. Akkasuma warroonni dhiirallee
dubartiin hin jirtu addunyaarra jecha walitti kan nu qaban baay'ee jira jechuudha. Kunneen dogongora guddaa guutumaan guutuu dhiirarraas ta'e dubararraas ta'e warroonni waan akkana haasaanillee dogongora guddaa qabanii irraa of sirreeffadhaa jedhanii dhaaman akka mataa kee yaadate nam tokko miidhee namni hundi nama miidha jettee abadan hin fudhatini. Kan fudhaamsi kiyya kanuma yoo inni dogongora kiyya keessatti kana dogongorte naan jedhanaaf barreessaa rakkoon qabu dogongora keessan irraa deebi'aa waan ta'eef jechuudha. Ilmi namaa isaa keessatti dogongora yoo dogongora ta'e irraa deebi'aa jechuudha. Irraa deebi'u osoo hin taane yoon badii qabaadde barraatti gannu badii kana qabdaa jettanii yoo na barreessani sirriidhaa jedhee deebi'ee yaadee yoo waan badaa ta'an illee irraa deebi'uu danda'a jechuudha. Garuu immoo lafumatti waan ta'an irraa deebi'uu waan akkanaa jechuun illee hin danda'amu. Jechoota fi ilaalcha keessarratti namni kamiinuu jechuudha jireenya isaa keessatti hubannoo godhachuu takka miidhamte lammaffaa miidhama jettee fudhattee yookiin immoo ati addunyaa faaluu osoo hin taane sirraan eeggatudha. Mudannoo akkuma muddatamatti dhiiftee jireenya haarawaa eegaluun immoo baay'ee barbaachisaa. Keessaa jireenya keessatti takka miidhamee lammaffaa hin miidhama jettee namarraa fagaachuu osoo hin taane yookiin nama jeequu osoo hin taane maaliif ati yeroo duraa saniif miidhamte waan ta'eef jecha laakiin ati namas jibbuu dandeessa. Yeroo saniif qofa sitti fakkaata malee jireenya kan kee immoo ati yoo ka sirreeffattu ta'e jireenyi akka abbaan itti yaadetti fayyaa Rabbii sii kenne jechuudha. Ni milkoofta malee hin milkooftu miti. Addunyaa faaluu osoo hin taane akka milkooftu ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu kanumaan isinii dhaama yoo inni dogongora haasaa kiyyatti dhiifama naa godhaadha. Asumarra tan xumurraa dhiifama naa godhaa isinirra dheeressi sagalee jechuudha. Hanga dhumaa namni dhageeffattan koomentii naaf barreessaa. Turtii gaarii isinin jedha isin jaalladha isinin kabaja. Nagaatti.